Hai ashama harka fuune jirra jirtu hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamu nagaha waaqayyo isiniif haa ta'u fayyaadhaa jirtanii hundi keessanuu jireenyi badhaadha kan nyaatan dhadhaadha akkuma beekamu egaa oromoo tiyya qaalii jirtuu fayyaa keessanis jira hunda dursa ta'anii lama si haadha eebbisaati warroonni maatii haaraa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedhaagaa akkuma beekamu guyyaa har'aa kana uummata haadha eebbisa maal qabattee nu dhufte yoo jettanii waan adda ta'e illee hin qabu garuu kafaltii yuutuubiin naa kaffal isinitti muufan dhufe torbaan kana keessa viidiyoon hojjedhe keessatti viidiyoo tokko irratti na adabeera jechuudha. Namni meeqa kafaltii dhuguma jechuudha yaani doolaara garuu doolaara maallee naan irreenne viidiyoon suni viidiyoon an irratti adabbiin natti erge viidiyoo yaani adabbiillee gamma beeksisa illee narraa hin kaasne doolaara illee narraa hin kaasne garuu istee Copyright steekarii ishii istiraakii ishii jedhamtu san natti erge jechuudha viidiyoo tokko irratti viidiyoo sun immoo taampinalidha viidiyoon suni naqame yuutuubii irra gaafa haqamu viidicha iiditii godhee andiileetii godhe jechuudha walumatti qabee riimoovii godhee garuu manii baatii 3 gadi hin ka'u jechuudha chiikis paartii hin ta'u gaafa baatii 3 fi ofumaa namarraa ka'a jechuudha kanaafuu yaa ani yoo ana namoota jedhee namoonni baay'een gaafa kana dura hiriyoonni keenya yeroo viidiyoo namaa irra hin hojjetanaa akkas nuun jedhan natti yooma natti fakkaanne garuu viidiyoo namaati yaani viidiyoo sagaleen kiyya kan hin jedhu sagalema kiyya hojjedhe irratti riikoordiin kiyya kan jedhu irratti na hojjedhe malee anillee viidiyoo namaa tokko fuudhee hin maxxansine jechuudha. So kanaafuu rakkoo hin qabu ani baatiin 3 fageenya hin qabdu baatii waggaa tokko yuutuubii kanarratti taa'aa yaani hojjechaan ture jechuudha laayivii irra bulaan ture. Waggaa tokko natti fudhate jechuudha ammallee homaa miti yaani doolaarri keessa jirtullee fudhatellee fudhatu namichi jecha maafi maal goonaa doolaara 500 guutuu fudhatee deema amma namichi kun cubbuu isatti hin ta'u. Akkasiniin ta'e isiniin jedha hordoftoota kiyya hundumti keessanuu jechuudha. Laayik sheer sabiskiraayib godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedha viidiyoo namaa irratti ofiifillee irratti haasa'uunillee riikoordiin keenya ta'ullee maateriyaal illee nama adabuu jammareera kana durallee maateriyaaliin tokko yaani maateriyaalii jechuun barbaadu wallaaleta maateriyaalii jechaa oolee maateriyaaliin kan fakkeenyaaf applikaatii appilikeeshinii ittiin editii keessa goonu akkasumas iskiirooshuutii kaa'in maasterii keessa maateriyaaliin adabbii qaban yookiin koopiraayitii qaban ni jiru jechuudha maateriyaalii akkasisanillee of eeggachaati ilaala. Gaafa istuudiyoo kiroomii keessa galchitan namoonni baay'een karaa viidiyoo karaa kiroomitii ni tura jettanii viidiyoo keessan jechuudha karaa yuutuubii kallattiitiin gaafa gadhiistanii karaa istuudiyoo sanii yoo karaa kiroomii saniin iditii hin godhamne viidiyoon karaa istuudiyoo aaditiin yoo gadhiistan yookiin karaa yuutuubii kallattiitiin yoo gadhiistan isin adabbii jala sin galchuu danda'a jechuudha. Haguma fedhellee haa turumaa sa'aatii 24 fudhanne maxxaa sa'aatii viidiyoo hunda ka barbaaddan achi keessatti gadhiifadha kaa'atii egasii iditii gootanii mata duree taambinalii taayitilii diskiripshinii wantoota akkasii barreeffattu jechuudha. So viidiyoo akkasitti karaa kallattiillee gadi hin dhiisin koopiraayitii eeggachuudhaaf jechuudha. Koopiraayitiin asiin hin mul'atu karaa istuudiyoo kiroomitiin jechuudha kan isinitti ergee diiminna sin mul'isa. Akkasitti diimaa natti mul'ise jechuudha ekispeerti 90 day naan jedhe 90 day jechuun ji'a 3 jechuudha. Kanaafuu yuutuubiin seera addisii baaseera haala adda ta'een adabbii cimaa gadhiisee jira. Maateriyaalilleen nama adabuu jammareera jechuudha. Maateriyaaliin viidiyoo nama dhuunfatii fi akkasumas maateriyaaliin appilikeeshinii keessa jiran kan akka kaappikaatii keessa kan jiran fa'aa baay'inaan hin fayyadamina maateriyaalii isaa jechuudha. Ani kaappikaatii keessaa maateriyaalii babbareedaa tokkoon fudhadhee ture. Fakkeenyaaf kan noormaalii kan viidiyoo namaa keessallee ani itti makadhetu jira jechuudha. Itti makachuu sanii maateriyaalii sanirratti illee kan koopiraayitii gaafa natti ergu viidiyoo san dafee poostii odoo inni ta'in diileetii godhe jechuudha. Diileet godhee bifa haaraan viidiyoo san iditii godhee maateriyaalii san keessaa kaasee gadhiifadhe kana dura. Garuu amma kan irratti qayyii sirii manziinaaf kenne isa maateriyaalii viidiyoo namaati jechuudha. Kanaafuu hundi keessanuu viidiyoo keenya isinitti tole laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Akkasumas immasii haadha eebbisaa laayikii sheerii guyyaa guyyaadhaan viidiyoo adda adda ta'e zanaa jedhu hojjedheen dhufaa.
naaf sheerii godhaa jechuudha. Maaliif kana dura viidiyoo kana akka hin hojjanne viidiyoo garaagaraa hojjechuudhaaf haalli naaf mijataa hin turre jechuudha. Amma immoo galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u bootaan dura hojjedhu hojii sanirraa ba'een jira bakka biraa hojii seenuudhaafani. Kanaafuu namni yoo gara tokko achii waan hin bahe viidiyoo hojjechuun mana biraa hin gale. Viidiyoo hojjetachuudhaaf wantoota garaagaraa hojjechuudhaaf naa mijatuu danda'a. Kutaa dhuunfaa kiyyattuu hin qabaadhe kana dura jaartee takka faana rafan ture. Viidiyoo dhuunfaatti hojjetachuu hin dandeenyem ture. Kanumaaf viidiyoo namaa fiffiduu jammarraan. Salaam alaikum jedhee namichi addunyaa irra qalamnan godhu. Akkasiniin jedhaanii rakkoo hin qabu viidiyoo liiviin amma yuutuubii irratti ani laayivii akka duraan isaan irra bullee hojjechuu nu jibbisiisa dhugaa jechuudha. Chaanela tokko kireetii godhe chaanela lammata. Sabiskiraabii 100 kan ga'een inumaa edaasisuman jibbe siniin jedha. Nama jibbisiisa bakka yaanii ta'abbiin kana dura tokkicha san irratti argine gisee hunda irratti deebinee hojjechuudhaaf nu sannafsiisa bakka. Maaliif chaanelli tokkorratti yoo miidhama qabaatte yoo deebi'ee immoo inni sun galmasii hin gahin kalammataa hin guddisetti huxaartu si jibbisiisa. Garuu immoo abdii hin kutatu jechuudha. Dhalli namaa yoo jabaate ani karoora tokko qabaatte nan gaha jettee yaadde ni geessa. Kanaafuu viidiyoo rakkoo hin qabu. Viidiyoo sananillee riimooviin godhee garuu riimoovii godhee bakka gaafii tokko waan ta'een dogongore gaafii 3 bakka namaa kennu sanirratti viidiyoo namaa gadhiisuun seeraayii kan jedhu wayii yookiin maateriyaalii jechuudha. Maateriyaalii irratti adabe malee nama oodiyoo irratti yookiin sagalee miti jechuudha kan inni adabbinaaf laate. Kanaafuu viidiyoo namaa gadhiisuun aariidha kan jedhu fi lakki eeyyanii turuu ol foolsisan dogoggoree ani turuu irratti raayitii hoon godhu bicaa naa kenni. Isteeppii 2 boora magariisa naaf kenne jechuudha na dabarseera. Isteep tokko bicha irratti na adabe. Saartidee jedha saartidee sanii 90 dee jedha 90 dee isa yoo fidhate ofii furraa naa ka'a jechuudha. Rakkoo hin qabu ima irratti hojjedha. Akkasii hundi keessan warri maatii nuuf hin ta'in maatii nuuf ta'anis maatii isiniif ta'a laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Horaa bulaa deemna haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Ciao.